Dr. Nafiat Gitu Daud Girma waliin faarfate. Subscribe, share gochuun hordofaa Laalaa Entertainment. Obboleettiin keenya kan asirratti ilaalaa jirtan nama guddaa jaarsa fakkaachuun viidiyoo TikTok challenge hojjettee jirti. YouTube keenya Laalaa Entertainment subscribe godhaa. Akkasuma obboleettiin keenya subscribe gochuun hordoftoota keenya ta'a. Roomaan Addunyaa Salaam Salamoon Carraa TikTok challenge shilingii ittiin baafne challenge isaa hojjetanii YouTube obboleessa keenya guddisanii jiru. Uffannaa aadaatiin faayamtee obboleettiin keenya wangeela baattee TikTok challenge ittiin hojjettee maqaa seexanaa dhidhiitaa jirti. YouTube keenya Laalaa Entertainment subscribe godhaa, nu daawwadhaa. Gammadaa Olaanaa TikTok challenge gubbaatti maanguddoo fakkaachuun challenge hojjetee YouTube obboleessa keenya faarfataa Daawit Girmaa akkuma argaa jirtan obboleessi keenya adurree baachuun TikTokii challenge faarfannaa shilingii ittiin baafnee hojjete. TikTokiin isaa baay'ee kan ilaalamee jiru. Faarfannaan Daawit Girmaa biyyattii irratti jaallatamummaa guddaa horatee jira. YouTube keenya Laalaa Entertainment subscribe godhaa. Akkuma beekamu kallattii hundumaatiin kan nu hordofaa jirtan nuyi Laalaa Entertainment maatii waliif akka ta'u hojii adda addaa ni hojjennu. Karaa Laalaa Entertainment sadarkaa gurguddaa isiniif qabannee hojii gurguddaa isiniif qabannee waan nu hordofan dhaamsa keenya. Salaam Salamoon akkasitti hojjettee jirti jechuudha. Daawit Girmaa obboleessi keenya Daawit Girmaa hojii babbareedaa hojjechuun hawaasa keenya dhaqqabsiisaa jira. Faarfannaa afaan Oromoo aartii aadaa Oromoo kan mul'isu seenaa kanaan duraa irraanfatame akka haarawaatti ol kaasee mul'isuun sadarkaa guddaa keessa jira jechuun dubbatamee jira. Nuyi kallattii hundumaatiin yeroo hundumaatiin nuyi aadaa keenyaan hin faarfanna kan jedhu dhaamsa nuuf dhaameetu jira. Abdii yeroo hojii bareedaa hawaasa keenya kan dhaqqabsiisu TikTok challenge karaa kanaan hojjetee faarfannaan obboleessa keenya Daawit Girmaa hojii isaa akka inni bareedee mul'atuu fi kallattii hundumaatiin hojii kana keessatti hirmaatee jira. Maarree isinis YouTube keenya Laalaa Entertainment subscribe gochuun hawaasa keenya waliin ta'a.